kinoo as geenye. Kabajamaa ummata Oromoo, kabajamtoota abbootii gadaa, haawwan siiqqee, qeerroo fi qarree gaachana saba keenyaa, baga injifanne, baga as geenye. Kabajamtoota ministeerota, ambaasaaddaroota, sagantaa kanarratti qaamolee hirmaachuudhaaf sabaaf sablammii asitti argamtan hundaa ol mootummaalee naannoo Kibbaa, mootummaa naannoo Gaambeellaa, Beenishaangul, Affaar, mootummaa naannoo Sumaalee, mootummaa naannoo Amaaraa, sabaaf sablammoota asitti argamtan ayyaanni kun ayyaana keenya jettanii kabajuuf asitti waan argamtaniif guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Ummanni Oromoo asitti cabe, asitti salphina jalqabe, asitti boqoonsaa cabe, tufaamunaan qabsaa'onni barasanii sirni nafxanyaa asitti isaan cabse. Har'a kan nu cabse cabsinee hundeerraa buqqisnee Oromoon bakka salphatetti kabajamee jira. Oromoo baga injifatte. Qabsoon waggaa 150 Hayilamaariyaam Gammadaa, Waaqoo Guutuu, Taaddasaa Birruu, qabsaa'onni Oromoo hundi kan itti caban, kan itti xiiqeffatanii qabsaa'an, kan halkanii guyyaatti faajan, Oromummaan akka deebi'ee iddootti deebi'u kan itti dhama'an har'a aarsaa qabsoo hayyoonni Oromoo keessattuu immoo qeerroof qarreen snaayiparii fuuldura dhaabbatee qabsaa'ee Oromoo har'a abbaa injifannoo godhee jira. Injifannoon kun kan nama dhuunfaa miti. Injifannoon kun kan garee muraasaa miti. Injifannoon kun injifannoo uummata Oromooti. Oromoo baga injifatte. Sirnoonni darban eenyummaa fi maalummaan Oromoo akka cabu, bakka eenyummaan Oromoo jiru irratti waan biraa ijaaran, bakka mallattoon Oromoo jiru irratti waan biraa kaa'an, maqaatti moggaasan. Garuu awwaaluu hin dandeenye. Garuu hambisuu hin dandeenye. Dhugaan Oromoo ka'ee dubbate, dhugaan Oromoo ka'ee dhaabbate, baga injifanne. Magaalaa kana keessatti salphannee, qaanofnee, hidhamnee, reebamnee, ajjeefamnee, namaa gadi taanee har'a dhugaa fi dhiignii fi lubbuun qabsaa'otaa ol kaasee ol nu dhaabe. Baga gammaddan. Har'a akaakilee fi abaabileen keenya qabsaa'anii dhuman. Har'a gootonni keenya kaleessa aarsaa kaffalan. Samiidhaa gadi ijoollee isaanii magaalaa Finfinneetti, hora Finfinneetti innaa gadi ilaalan. Hagam lubbuun isaanii akka boqottu, hagam akka gammadan asumaanuu galuu danda'a. Baga qabsoofne, baga salphanne, baga itti hidhamne, baga du'a fuuldura dhaabbanne, baga du'a injifanne, sabni keenya har'a galmaan ga'ee dhaabbatee abbaa injifannoo ta'eera akka jedhan shakkii tokko iyyuu hin qabu. Ummata Oromoo waan keessa dabarte irraanfachuu hin qabdu. Waan keessa dabarre
yoomiyyuu irraanfachuu hin qabnu. Waan keessa dabarre yaadachaa injifannoo arganne kunuunsaa kan nu hafuuf immoo qabsoofna. Har'a bakka keenya handhuura keenya giddugala qabsoo Oromootti Oromoon siyaasni isaa fiixerraa gara giddugaleessatti laphee biyyattii qabachuutti ce'ee jira. Abbaa biyyattii ta'ee jira. Kana eeggachaa tikfachaa injifannoo caalmaa argamsiisuudhaaf hundumti keenyayyuu harka wal qabannee tokkummaadhaan hojjechuutu danda'u nurra jiraata. Kaansariin qabsoo uummata Oromoo tokko miira, lammaffaan olola, sadaffaan tumsa dhabuudha, tokkummaa dhabuudha, arfaffaan tarsiimoodhaan masakamanii kallattii maraan galma tokkoof qabsaa'uu dhabuudha. Isa kana dhaloonni qubee qeerroo fi qarreen cabsanii jiru. Lamuu nutti hin deebi'u. Lamuu miirri, lamuu tokkummaa dhabuun, lamuu tarsiimoo dhabuun, lamuu galma tokkoof dhaabbatanii qabsaa'uu dhabuun Oromoo duubatti hin deebisu. Nu diiguu hin danda'u. Har'a diinaaf fira keenya fuulduratti har'aa sitti hin labsina. Oromoon bilisoomee jira. Abbaa qe'ee, abbaa biyyaa ta'ee jira. Bakka gabrummaan nurratti ijaarramte cabsinee kan keenya godhannee jirra. Oromoo baga bilisoomte. Bilisummaan kun akka aduu ganamaa ifaa rakkoo walqixxummaa, rakkoo haqaa, rakkoo hiyyummaa hiikaa ifa guyyaa ta'aa deema. Bilisummaa uummata keenyaa qaamni duubatti deebisuu danda'u tokkoyyuu hin jiru, jiraachuus hin danda'u. Mootummaan naannoo bulchiinsa magaalaa Finfinnee hundaa ol immoo mootummaan federaalaa waan barbaachisu hunda gochuudhaan, murtee dabarsuudhaan, haala mijeessuudhaan akka handhuura keenya irratti deebinee kabajnu waan nu godhaniif keessattuu muummicha ministeeraa keenya Dr. Abiy Ahmed guddaa galateeffachuun barbaada. Galata yeroon jedhu injifannoon kun kan isaaniiti. Kanaaf qabsaan, kanaaf dadhaban, baga murteessaanis sirriidha. Kana murteessuun dirqama isaaniiti, murteessuunis sirriidha. Yaa uummata keenya, injifannee as geenyee jirra. Injifannoo kana yoo hundi keenya eegne waa hunda ittiin hiikkachaa deemna. Injifannoon kun yoo nu harkaa ba'e waa hundi nu harkaa diigamaa deema. Kanaafuu magaalaa kana keessatti, biyya kana keessatti eenyummaan Oromummaa, sabboonummaan Oromummaa tulluu hunda diigee sun akka deebi'ee cimee dhaabbatu, akka jijjiirama fidu, akka nu fudhatee ce'u gochuudhaaf eenyummaan Oromummaa, eenyummaa Itoophiyaa'ummaa ta'ee akka ce'u, gaafa Afrikaa akka fudhatu, addunyaa irratti akka calaqqu hundi keenyayyuu carraa nu harka jiru kana qabannee halkanii guyyaa hojjechuu danda'utu nurra jiraata. Kana keessatti Itoophiyaan nu fakkaatti. Akka nu fakkaattu gochuun kan keenya. Akka nu fakkaattu kan goonu labsiidhaanii miti, boo'ichaanii miti, miira gadaantummaa